Maqaan keenya Anu, Aannan Badhaasa, Badhaasaa Hattee, Baga nagaan mana barumsaa keessatti barattati. School of Tomorrow, School of Tomorrow kutaa meeqaffaa? kutaa tokko, Kutaa tokkoffaa barachaa jirtaa? Baga nagaan nuti siin jenneera. Baga nagaan nuti maqaan keenya Mootii, Mootii eenyu? Takaree eenyu? Hattee, Takaree kutaa meeqa baratta? Tokko, Mana barumsaa ani itti barattu maal jedhama? School of Tomorrow, School of Tomorrow. Isa faana waliin barattu jechaadha. Baay'ee galatoomi. Dhaabbanni keenya dhaabbata gargaarsa nagaa tasgabbii jedhama tokkummaa uummata Oromoo jedhamu waggaa lama lakkoofsisee irratti hundaa'e dhaabbanni gargaarsa nagaa tasgabbii jedhama tokkummaa uummata Oromoo kun kan inni hojjetu akkuma beekamu namummaa irratti gargaarsa namaa irratti waan ta'eef ijoollee kunis mana barumsaa baratanii kutaa tokkoffaa kan baratanidha. Kanaafis akkuma yeroo darbe keessa dhaabbanni gargaarsaa kun Naqamtee irrattis magaalaa Buraayyuu bulchiinsa magaalaa Buraayyuu irrattis gargaarsa gochaa ture. Ijoollee kana lamaanii fi gargaarsa akkaataa dandeettisaa fi qabeenya yookaan faayinaansii qabu irratti hundaa'ee gargaarsaafidha. Ijoolleen kun guyyaa har'aa jechuun caamsaa 2014 gara keenya dhufanii gargaaramuudhaaf nutis immoo gargaarsa isaaniif rakkina isaanii ilaallee akka gargaaraman waan qabaniif ijoollee kana akka gargaaruuf murteessine jechuudha. Kanaafiyyuu kana qofaa osoo hin taane gara fuuldurattis dhaabbanni kun gaafa faayinaansiin cimaa deeme kana caalaa barattoota kana lamaan qofa osoo hin taane baay'inaan illee akka gargaaraa deemu gara fuulduraatti abdii guddaadha kan nutis qabnu. Akka dhaabbata gargaarsaa nagaa tasgabbii jedhama tokkummaa uummata Oromoottis hojjettoonni as jiran bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessa kan jiranis Naqamtees kan jiran akkasumas yeroo dhiyoo keessatti gara magaalaa Hararittis banameera. Dhaabbanni keenyas babal'achaa jira. Uummanni keenyas immoo dhaabbata kana bukkee dhaabbatee akka gargaaru nus immoo dhaabbanni kun galiin isaa miseensa isaarraayyuu dhaabbilee amantaa garaagaraarraa miti mootummaarraa akkasumas bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessatti kan jiran hundumarraa kan inni galii argatu. Galii kanas immoo sassaabee ofiif nyaatu osoo hin taane namoota sababa adda addaatiin buqqa'anii miidhaan adda addaa irra ga'e uumamaan haa ta'u sababa siyaasaan illee haa ta'u kan buqqa'an gargaaruudhaaf duubatti kan hin jennedha. Kanaaf har'aaf ijoollee kana lamaan barattoota kana lamaan kan ni gargaara jennee kan hubanne gara fuuldurattis immoo gargaarsi keenya akka nuti itti fufa jechuudha. Galatoomaa.